jiraate walaa dhugaa siin jedha seerarra hin jirru maaliif nama haqa namaa saametu nutti dhaadataa jira yoo kennite yoo kennu baate dantaatee nu dhaadachuu hin dandeettu borulleen baasne baasnaa jechuudha baate haasa'u mirga qaba usmeen tokkummaan haasa'u mirga qaba wakii ta'etaa yoo siin Faddu tokkoffaa irratti isin nama muita erga bit namu yarraa kan tu muitiraan baafatana jira kenna. Risiitii ragaa waa hunda wajjinatti ergameetiin irraa dubbadhe malee nama risiitii ragaa ittiin qabne tokko challee kan irraa dubbadhe tokko sin jiru. Maqaa isinlee balleessa fi miti. Isin immoo waan kana dhugatti uf qulqulleessuu dandeetti. Nuti kan jenne ammallee guyyaa ji'a 12 jettu kanatti hin dabarsina. Ilullee as keessa jiran tokkummaan as keessa jiran namoonni himatan kana hundaa'u haqa isaanii kabira jiru nama afur kana qofa jettee amantami isin. Kan bira ka itti dhufe hoo yoo mallayni sun irra jiraate mallaqa san deebisiiftidha gaafin nu gaafan. Sigale kana deebisuu diddee immoo isin diktaatara taatee asirratti nan gaafatan isinii ka jettu nuti malee haqa gaafanne malee isin arfaan amante san deebifti gaafa guyyaa 12 gaafa guyyaa 10 nama afur kana deebifti kaachirraa fe'oo itti bantame faarawatti yoo amante yeroo tokko carraanaa kenne asli wallahi dhugaa oosatti hin jirra amante ga inde waan isin amanin maal isin gooreen carraanaa kenne yeroo tokko ragaa keessa fidaashi arfaan kana ka isin amanu dide jira himi asmaqa ragaa risiiti fida dhagayi ijoolleen guuttee jirti jedhi nuti duuba deebine kana tiktok ilaalluuf malee walii galatti isin nama afurii amantaa kennitu boriyoo namni dhufe nu galmee numa banne ani maal injere bari haga gaafa guyyaa baatii 12 guyyaa 10tti warra biiftu bira kassate ragaa maqaa qabadhaa gaafa beellama doose isii jechu amma taayyan faantu bar baatitti torbaanitti mana murtii liddataa dhaabatanii hin beeytanii isin nama kassasu kuni mana murtii galmee isiin fudhan hagati galmeeffadha ragaa wajjin risiitiin galmeeffadha guyyaa doosee isii fidadha kottaa isin hin jere maal balleesse doktor kana caraatu laa kennite waa tokko sitti machuu barbaade bar amma qoy iftu usmee fi ilu isinii ta'e akkatti baknu tabola fudhanne waan isin caffarteef nu aarsite malee ufumaa amantee ufumaa doktor carraan ka tokkummaa deemu ayyee fudhannee jirra rakkoon qabu doktora waan jettanash tokkummaa itti fufi hayyee jalqaba wannan irraa ka'u namni guyyaa kana beellame kun itti gaafatamummaa guutuun fudhadha jedhee of danda'u qaba maaliif yoo jette nama hedduu beellama qabamee saatiin qabamee saatii sanatti hin deebifamu waan ta'eef asilii nama itti gaafatamummaa guutuu guyyaa amma jedhe kanatti fudhata ta'uu danda'uudha qaba maaliif akka hin deebiin hin beeka waan ta'eef guyyaa sanaan ji'a tokko ol beellama qabeen beekan namatti ergee ofii deemee qabeen beekaa jechuudha kanaaf guyyuma amma jette kanatti ofii keetii itti gaafatamummaa guutuu fudhachuu danda'u qabdaa jechuudha eega dubbatte nan deebisoo si hin deebifne anatu deebisaa jettee uummata kana amansiisuu danda'uudha qabdaa jechuudha inni lammaffaa immoo galmeen hin fuudhamne warra siin galmeessitee warra kana na bira jira jettee hin keessummeeffa'u malee namni haaraan dhumnaan sun maallaqa isaa dhabe keessummeessinee iyyuun keenya noodu jechuudha maaliif yoo jette sunis maallaqa dhabe waan ta'eef garuu kan isiin as keessatti himatte kana hin kaafnu jechuudha kan isiin as keessatti galmee cuftee guyyaa akkasitti jette kana namoota lakkoofte kana himatanus irraan fuunu guyyaan ga'u malee garuuti immoo namni haaraan dhumnaan hanga nama gabbayeen iyyaa jechuudha gurra quba kaadhinnatti birmadhaa jedhee iyyadha seeruma kooti kun akkuma duraa jechuudha isa kanaaf irra deebisee wannan sitti himu namoota isiitti kan Dubaayii keessaa itti ergeen beeka guyyaa qabdee kaatee diddee beekti laa kan isaa kana keessattuu mucaayyuu sana jechuudha diddee beekti itti gaafatamummaa hin fudhattaa asii mataa keetti guyyaa kana hin deebiftu nan beeka waan ta'eef ati mataa keetti hin fudhattaa. Debri nama furii ku yoo kuma 500 taate Dubai 500 kafajisaa miliyoona 2 am miliyoona 2 osoo qabaadhe akka Dubai kan akka Mubarak kanatti hin taannaa'u taraa takki tokko. Ramadan fashion mataa isaatti guyyaa beellamaa fuudhee obboleessa kiyya nan dadhabe hin dhowwatte waan an godhuun dhabe jedhee annatti deebise Ramadan fashion mucaan Dubai dalagatu mucaan nagaan sun jechuudha. Ammas immoo guyyaa beellamaa si walii galte sagalee kootiif kan si waraabamaan sitti fidan isan jaarsummaa dubbadhillee waraabamaan sitti fida isan sagalee itti qabillee guyyaa beellamaa ofirkaa hunda isaa sagalee utuu miidiyaatti hin fidiniin dura jechuudha. Sagalee guutuu kan tokkummaa san dubbanne irraa dhiisi bakka walii gallee irraa nallee waliin dubbanne irraa bira darbe warra faamilii san rakkoon qabu walii gallee mucayyoo ta'an illee dubbifne tajjimmaa guyyaa kanatti namni waa fudhachuu qaba guyyaa sanatti guyyaa amma beellame kan asilii baasii ta'uu danda'u qaba
oo siniin kennine natu kenna yoo siniin kennine natu sinii kenna jechuu danda'u qaba sillee. Okay, yaada kiyya na dhufane tokkuma. Jalqaba irratti manni amma jirtan kun mana murtii federaalawaati. Takka jedhe. Murtii manamatti murteessa malee waan namni nyaate mana namarraa kafaluu miti. Kana jechuun birrii waadaa isin seenuu jechuudha. Guyyaa beellamaa maal godhaa? Miidhamaa fi himataa fi ka himatame isinii fida. Kana waadaa isinii seena. Hin fudhattan kana kasanirraa hafe birrii gaafa walitti kennan keessa hin jirre ka gaafa fudhatan shaayiin keessaan dhugin isaayyuu birrii guddaa birrii nama afurii jechuun yoo xiqqaate birrii miliyoonaf way miliyoonaf 800,900 ani eessaa fuudha jireenya kiyyatu gurratti dhagaye malee ijaan argeen beeku harkaan lakkaa'een beeku maal go'a waan taane waadaa isinii seenee uummata duratti ufsalphisa haala wasaana ni deebee. Asli yaada gaafate tokkummaa asli wal kabajnaa wal jaalana waan kanatti seenini namni nyaatame hedduudha biyyaalee deemaa irraa warra kana biyyeessan ijaarree wal hafan kennan amma dubbiin akkam ji'a lama guutuu nama 4 qabatanii yoo namni 40 achee dhufe hoo akkam goona akka nun dubbanne nu danqamaa jira dubbiin kun akka nun haasofne nan gaafatinaa kana booda itti biiftuun hin dhaadatti nanti hin dubbatinaa ebalu natti hin dubbatinii waan akka nu diinummaa irraa qabnu dhugaa baasaa irraa kamisiin amante kana booda afurii kana achi yoo namallee qabdee naadde nan gaafatina arraa jedhaa jirti waan kana awwalaa gaafataa ture nan gaafatina kana naaf hin taane bakka nan gaafatina jettu kana gaafatamuun qaba abbaan fedhe yoo nyaatame abbaa fedhe nyaadhaa abbaa fedhe daaraa godhaa jedhaa jirti bakka kanatti waliin gallu jedduu tanatti ammoo birrii kanan fuutu akkuma tokkummaan jedhe nama hedduu gaafane warra asirra dhufee haqa baasuuf deemu kan namni jaahirra jiru jira akka warra Nuuraddiin faa nama jaahirra jira 200 kuma meeqa yoo dhufu haqa baasaa yoo ati keessaan dhayitu si jalaa didaa xabaqaa namaa ta'a warri kun yoo ati keessaan dhayitu akka funyaanii si haasaa akkuma gaafate aartee dubbatte ofii arge jechuudha yoo dubartii dhayitee keessaan gaafattu sitti ulfeessaa birriimaa sii kenna koottuu si qabsiisaa si ajjeesiisaa doorsiin waan mara abbaa duulaa maraan dhaadatan zarii abbaa duulaa jedhanii soo waan kan nu aarsee dubbataa jirraa nuti. Waan kana alaabtinnaa fudhadhu miliyoona 2 wayii fudhadhu osoo manallee gurgurte lafallee gurgurte anuu sirraa bitaa waan kana fudhadhu ofirratti rakkoon qabu kabirrii kan mana nama qabu gurguraa bar. Okay. Asirratti asli himannaa sammee ijoolleen himannaa sun mallee niin galaaf jedhe nama meeqa namni keessan dhuftee naa barreessaa jiran ijoolleen hedduun nama sanirra deebii maqaa nu dhahii jedhan warri maqaa mallaqa na himatan ani keessa jira jedhanii. Miidhamaan tokkoffaan Isaaq. Lama Dureti Mucatti Beerse Najat Sadafan Ayye Karfafa Dubaitti ufii waliigallaa jedhame. Hayaat Hussein nama jedhamu qarshii 250 keessa jirti. Hayaatiin tuni manna haara ragaasi ergite. Maal doktori gaanii soo sarrisiitii qabu isatti tokkummatti illee himatteerti tokkummaa fi Mubaarakitti illee himadhee jette. Kana qofa miti ragaa guutuu kana ofirraa qabu keessa hin jiru asii. Tokkummaa ragaasi ergitee Usme. Yaa ragaa waa hundaa hundatti ergiteetiniin tokkummaa fi Mubaarakitti illee himadheetiin jira sagalee naa ta'ii naan jette. Amma kana godha. Dabalataan ammas nama keessa hin jirre. Kanumti kun ragaa baatu. Kanumti haati maanno doktor biiftuu ragaa baatu. Gaafadhuutii sobanaa jettu. Mucaan nazuu jira birrii 1700 bira qabdi maqaa waamni nyaatama. Risiitiin guutuun harka sin agarsiisaa ofeete siin erga. Sagalee siin erga. Ila dhageeffadhu yaa eenyu mucaan suudii kun. Tokkuma hayaa Najaati ati tanuma anamma asirra barreesse deebitee himaartaa barra. Bakka Najaatiif maal isa wal jijjiirre malee mucattiin isimaa gachadhe. Lammaffaa mucaan Usme. Hayaatiin taminita sitti matte fidi ragaa waliin. Simboo nama jedhamu. Nama maqaa namaa balleessuuf nam ilaasli. Nam tokko jamaa qoyme kan Najaati sanii nama 4tu yeroo tokko fa'aa sitti haasa. Afranuu mataan dhaqee nama himata. Faamii Nasruu birriin kun 300 caaltu beeki asli walii yoo herreedde. Garuu jarri kan himataa jiranii birrii meeqa. Lammaffaa irratti namni tokko faamii Nasruu faamilii guutuu natti haasa nama 4-5tu natti haasa. Hundumtuu mataan dhaqanii itti himatan. Kan beeku maqaa nama tokkochaati kana keessa faamii tokkummaan hin beeku kan birrii 70 mucattiif galfateedha garuu nama 4-5tu sitti haasa.
Kan tokkummaa munajaati muhayaa eenyu jedhe kanallee mucattii ammaatan magalmeessite tan. Guyyaa rag magastiisaa wal ishee. Sila woo eeguma maqaa namaa balleessine jettanii waan argitaa as keessa. Kan Nasiruu Zeenuutiin natti nama hundanna gaafa ta'etti kan Nasiruu Zeenuu Dubaay jiru san. Kan Nasiruu walii xumurree jirra isaan ammoo aslitti himee jira. Kana asli mee mucattii simboo nama jedhamu kana ol galcha nagalchi jette nama qarshii bifturaa qabu nagalchi jette nadda wala artee keessan ol galcha afaan isiiti waliin haa dubbatanii afaan isii irra dhaggeette simboo nama jedhamu ili warkis ni beeytami simboo Asii Bilaal booda deebita qabiiftuu haadhumatu. simboo ol galchi akkaawwantiin isii irra Nama miliyoona tokko tuqaa jaa nyaatame rasii jira ergiteerti na bira jira isin taa'e akkanumatti. simboo ol galcha ragaa qabdi akkaawwantiin irratti Simboo galcha warri muriidaa simboo. haadha isii ta'e obboleettii ta'e akkaawwantii hawwii baatii nama jedhamu. Akkaawwantii warri birrii xixiqqaa irratti galee wal fakkaataadha. Ani warri dallaalaa waan tokko isinii himu mucayyoo wayii akkuma keessan kana karaa Almaaniyaa nama oofa jettee dallaala wajjin osoo hojjettu dallaalli birrii nyaate amma isiin kun waan tokko isinii himu Nama jetteen seenan. Ndeetu doktor ndeetu ana irraa kafala malee. Simboo dubbadhu. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor akkami hundi keessanuu baga nagaa qabaatanii ani obboleettii dureettiiti maallaqa ishiin dureetti jette san anatu itti kennee jechuudha asli. Bakka dureetti amante. Ji'a tokkoon dura ilaalaal bakka isiin maallaqa muraasa galchaaf Maallaqa kee deemaa kan obboleettii keetti amatu dhufaan. Ana itti kenneetti ana namni dhaabas ana maallaqa biyya fiitee. Bakka beellama. Haka immoo dhugaa asirratti haa dhageettanii barbaada. Kudha lama. Ji'a tokkoon dura kunoo fiizaa amma isin mul'isaa ji'a tokkoon dura fiizaa hojjechiifteeti hin fidanaan jette kadhee sagalee makiyya naa qabuu didde asli. Sagalee kiyya kana naa deemu. Lakki mucattii irraa mata araa fi diibii jedhee. Asirra wanti seetamoo.